Saganta male sauni bekengalu kiya male kenta tuanjo nurahakam kana thor terati yate je nurahakam kan de maruti halu dubbe hatau kan tae ruti halu dubbe hatau kan chise ruti halu rosa hatau wani dalo ta ke yata hundu dawa hatau wani ummata oromo tikare hundu danga ummata oromo dunatau oromo ala ayas galmatu wala tabis sarata wada kita isa waka himmata moti apuni makamoti yale miyo yawa mute mule mute sibo nakwa mule yale miyo yawa naganjitae sibo nakumanjira kanundanira sibo nakumanjira हमारे दरे अपुन हमारे दरे कनुदानिरा शिवो नकुमाजरा कनुदा यवाइस मले अलिमा हलन मने कनुदानिरा शिवो नकुमाजरा कनुदा जबे हमें अजबासिया में कनुदानिरा शिवो नकुमाजरा कनुदा यवाइस मले अलिमा हलन मने कनुदानिरा शिवो नकुमाजरा Dube dirse abunadi rimse karudan rae yawa yagajitae jirajita sibo nakumajira karudan ra kurajale mo robatadina dia giya abari agiya kurajale mo robatadina dia giya abari agiya palani wa kawai jalani dia giya abari agiya kurajale Gatra manarga nama dia gia bari agia Rajale moro batariya dia gia bari agia Bejabe ame ajabasi ame dia gia bari agia Rajale moro batariya dia gia bari agia Himmata muti abun makamudi dia gia bari agia Ume Dia Gurajale moro bataliya dia bariya saganta tokko waliin qabna lafee tokko waliin qabna warra waliyyatan waliin qabna jettanii eessayyuu ifaajanii kaatanii dhuftanii asitti sagantaa kana irratti hirmaachaa warri jirtan qabu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha baga nagaan galma tokkotti warra tokko waliin qabnu san waliin yaadanne isiniin jedha warra immoo kaleessa waggaa sadeenarraa waggaa harfanarraa Buraayyuu keessatti ayyaana guyyaa irraa kabajamu kana irratti hirmaatee beeku bakki irra jirru kun bakka kamii bakka gammachuutiimi gammachuudhaa jechuudha bakka kaleessa waggaa lama gaafa waggaa tokkoffaa gaafa waggaa lammaffaa gaafa waggaa sadaffaa keessa turre san yoo ilaalle nuyi fuuldurri keenya ifaa fi galmoonni magaalaa Buraayyuu keessa jiranii fi walumaa galattuu galmoonni keenya akka dhaabbataatti jiran sochii babbareedaa fi hojii jajjabeessa hojii borutti silaa furmaata qabu fi guddachaa deemu hojjechaa akka jiran hin mul'isa waan ta'eef baga qorras dandeessanii waan hin malleekamuu dandeenye sagantaa keenya jala deemuudhaaf ayyaana keenya milkeessuudhaaf namni kamuu asitti hirmaannee hirmaattanii ayyaanni abbaa Oromoo isinirraa haa jaalatu. Baga ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa torbaffaadhaaf galma gafarsa Buraayyuutti kabajamu isin gahe. Baga nagaan geessa. Baga nagaan dhufta. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajamnu ayyaana jechuun guyyaa itti dhaloota keenya yoo dabarsan yaadan. Guyyaan kun guyyaa wal geenyee ayyaaneffannee jechuudha. Warri yaadamu sun immoo akaakota keenya warra miidhaganii darban laftaatti Oromoo jechuudha.
Kanaafuu bakka lamatti adda fuunee ilaalanii waan yaadame kun bu'aa fi miidhaa isaa. Fakkeenyaaf ayyaanni yaadannoo kun waan dur godhamaa ture, waan dur abboonni keenya godhaa turanii gaafa yaadannoo kana godhan sani abbaa biyya kanaa Oromiyaa Oromoo jechuudhaan gaafa fayyaa qaban gaafa of ta'anii jiraatan sani sabni kun aadaa isaa, amantii isaa, duudhaa isaa gadaadhaan bulaa turan gaafa dur qabatee ture. Achirraa as ta'anii wanni gara garaa isaan seenuudhaan wanni sagantaa isaanii diige alagaan sabni alagaadhaatti dhufuudhaan sagantaa isaanii egaa kaa cabe uummanni Oromoodhaa sirna gadaa hin dhabe, amantii isaa hin dhabe, aadaa isaa hin dhabe, hin diigame jechuudha. Erga diigame yaadannoo warra darbanii san gochuu hin dadhabee jechuudha. Gaafa yaadannoo san godhaa turanii akkam akka isaan fakkaatan seera gadaa qabanii, amantii waaqeffannaa qabanii, aadaa fi duudhaa fi safuu isaanii jiruuf jireenya isaanii kabachiisaniiti uummanni kun wal jala deemee biyya kana gubbaarratti saba guddaa Oromoo ta'uudhaan akkasitti jiraachaa ture jechuudha. Gaafa yaadannoo godhan yaadannoo kuni waan salphaatti akka naannoo muti jechuudha. Fakkeenyaaf egaa amma miidhamnee waan sadhabne hoo maaltu nu mudatee jennee yoo ilaalle dhaloonni keenya dabee abaarsa malee dhugaan dhabame lafa kana irratti dhugaan dhabamnaan namni akka namaatitti jiraachuun nama rakkisaa jiru. Fakkeenyaaf abbaa fi ilmoo waliif karaa waan hin yaaneef inni abbaa isaatii waan hin eeyyamneef inni abbaarraa abaaramaa inni abbaarraa abaaramedha. Akkamitti akka jiraatu nama akkamii akka ta'u akkasuma hawaasni Oromoo guutuun hawaasa karaa isaatirraa maqee tuqame kan waliin dhageenye kan waliin beeknu kan wal dhabuun araaramu ta'eeti mudatoon akkasii sun mudate jechuudha. Kun erga sagantaa uummata Oromoo cabee as balaan kun mudate walii galuu hin dadhabne amma immoo miidhaa duraan tola duraan dabre san seenaa sana raabota keenya irraa baruudhaan karaa amma amantii waaqeffannaa kanaan karaa abboota keenyatti deebi'uudhaan of ta'uudhaan duudhaa abboonni keenya irra dhufan san yaadannoo isaa warra keenya yaadachuudhaan har'a bu'aa yaadannoo sanii maal ta'e bayaa fi seensa kaabaa kibbaa uummata Oromoo fuula wal agarsiiseeti akka amma teenyu kanaa fi akka isin beektan kana taane jechuudha. Kun bu'aa yaadannooti. Yaadannoo namni bu'aa nuuf hin kennaare bu'aa nuuf fidee jira jechuudha. Maaliif warra lafa tanaa fi qabeenya nuti amma ittiin jiran kan nutti dhiise san Oromoonni akaakonni keenya isaan abbaa yaadanne wanni hundi nu fuuldura dhaabbatu jechuudha. Wanni nuti barbaannu wal jala deemna, waliif galla, dhugaa dubbanna. Dhugaan yoo dubbatame dhalli tokko wanni biraa ati barbaaddu hin jiru jechuudha. Dhugaan akka hin dubbanne kan si godhu abaarsa. Wal jala deemuu akka sin goone abaarsa. Karaa akaakota keetirraa maqxee dhaloota kee yaadachuu baabaatte balaatu si mudataa jechuudha. Kanaafuu yaadannoo kun bu'aa isaa ammoo bu'aa isaa isin ibsu bu'aan isaa ergaa warra keenya kan darba san yaadannee fayyaatu nu dhufee jedhee ilaalan fayyaa tokko wal agarree jechuudha. Wal arguun fayyaa miti re amantaa keenya kan jaarraa meeqa biratti deebine jechuudha. Duudhaatiin keenyatti deebine jechuudha. Kan duraan waliin beekne wal beekne jechuudha. Kun bu'aa yaadannoo warra abbaa Oromooti jechuudha. Bu'aa akaakota keenya kan darban jechuudha. Kanaafuu bu'aa kana erga beekne tokkoon keenya
waan nyaannu keessatti waan dhugnu keessatti warra keenya akaakota keenya haa gahu yoo jenne milkii guddaa irraa argannaa jechuudha. Lafa kana gubbaatti baltaanetti of taanetti akka jiraannu taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaloonni keenya yaadannoo kana maal yaadatanii hoggaa jennee ilaallu yaadannoon kun akka waan abbaan kan kee fakkaatu yaadataa jechuudha. Fakkeenyaaf akaakonni keenya uummanni Oromoodhaa horsiisee buloota waan ta'aniif horii qabanii aannan qabanii dhadhaa qabanii deema qabanii kanaaf akka isaan fakkaatan sanii waan isaan qaban sanii qabeenya isaan nurratti dhiisan saniin korma qallee isaan haa ga'u jennee gabaasa isaan ega yaadanne lafa kana gubbaatti immoo nuti sanyii isaanii waan taaneef lafa kana gubbaatti of wal jaalannee of taanee akka nagayaan jiran akka maatiin nagaa horree eeggannu akka ollaa fi ollaa wal beeku jaalalti akka nu dhufuufi isaan san korma qallee yaadamu waan taaneef lafa kana gubbaatti of wal jaalannee of taanee akka nagayaan jiran akka maatii nagaa horree eeggannu akka ollaa fi ollaa wal beeku jaalalti akka nu dhufuufi isaan san korma qallee yaadamu. Amantii waaqeffannaa yoo ta'u amantii keenya keessatti nuti Oromummaatti amannaa bara. Waan biraatti amannaa? Akaakota keenya warra dabreetti amannaa. Isaantu nu qabe waan ta'eef. Warra lafee fayyaa qaban san isaan yaadannaa jechuudha. Wal geenyee jaalalaan bu'aa tokko dantaa tokko malee amma eessa walitti dhufneet bakka kanatti yaadannoo warra keenyaa gaggeessuudhaaf ayyaana warra keenyaa kabajnee jaalalaan galuudhaaf milkiidhaaf dhufnaa jechuudha. Kanaaf of duraas illee taanaan yaadannoo jechuun amantii keenya akka duudhaa abboota kan keenyatti lafa kana gubbaatti akka gabbannuuf warri akaakotaatiin gabaaje lafa kana gubbaatti akka gabbatuuf gabbina qaamaafichaa nuti qaba. Sammuu sammuudhaan gabbachuun sammuu namni gabbate biyya isaa beekaa dhaloota isaa beekaa sagantaa isaa beekaa wal jala deemaa waliin jibbu. Warri lafa ofii yaadate ni yaadatamaa. Warri darbe yaadate warri abbaa ofii yaadatu ni yaadatama ni kabajama. Hojjetee kuufata. Jaalala qaba, fayyaa qaba, sammuun isaa banaa ija ija keessa tolfata. Kanaaf namni gara abbaa ofii gore milkaa'aadha, ni milkaa'a. Addunyaa kanarratti ni milkaa'a. Uummanni Oromoo warra sajaa baay'ee nurraa qabu, warri keenya, warri har'a yaadannu kun. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, dachee Oromiyaa jedhamtu kana safuu duudhaa wanni isaan waan dhalli namaa tolche wanni isaan hirraafatan yookaan gatan takka hin jiru. Waan inni dhalli namaa tolchuu hin dandeenye wal tolchanii deeman. Uummanni Oromoo ergifataa miti. Amantii mataa isaa waaqeffannaa, heera mataa isaa gadaa, biyya mataa isaa Oromiyaa, aadaa isaa safuu isaa waa hunda afaan isaa bakka takkatti waan hir'ina hin qabne sagantaa dhala namaatii ta'u sagantaa dhala namaa fuula laalii kabaji jedhu uummata uume jechuudha. Kanaaf warri lafa abbaa ofiitirraa gore warri ayyaantummaa abbaa ofiitirraa gore ni abaarama. Ni abaarama. Of keessa badii of keessa bade nama of keessa bade maaltu barbaade arga hin argu miti nama ofirra ejjete nama ofirra ejjete tokko ofirra ka'e ofirra ejjette hin jettaani hin argitu inni geessan ofirra ejjete of keessa bade badii bakka irraa badde wallaali badii bakka irraa badde wallaali namni
bakka irraa bade wallaalee bakka itti galuun qaba hin qabu. Kanammoo namni mana kiyya hin beekne odoon bade bakka irraa bade mana kiyya isaa wallaalee namni mana kiyya hin beekne mana kiyyatti na deebisa hin deebisu. Wallaalee wallaalee koofillee wallaalee namni wallaalee beekaa osoo odoo beeka lakkoofsa qaba biyya kanarra Oromoo keessa lakkoofsa qaba warra kafana keessatti rootoo fakkaatee yaa'u kanaa jechuudha. Warra laala harkisee dhaloota ayyaanne warra dhuman nyaadhee turani warra egeree uummata Oromootiif dhimma hin qabne warra dhaloota isaa ilmi isaatiin dhala taatu waa takka lafa kaa'ee deemuu hin barbaanne warra waan argate liqimsee gabbatee yaa'u kanaa jechuudha. Shabizaaf qooduudhaan of bareechee nama fakkaatee beekaa fakkaatee namni wallaalee isaa wallaalee akkamitti nama ta'a namni hin ta'a akkas jechuudha. Namni lafa abbaa ofii duraa gore akkasitti abaarama wallaalutu wallaalutu eegee wallaalee beekan obsee abara miti beekan obsee badee hoolaf keessa badee namni na deebisa faanti xiyyan jirti namni na argaa jiru. Kanaaf wallaalutu of keessa badi bakka irraa badde wallaale waan akkasiitis ni hidhate jechuudha. Uummanni Oromoo uummata dhugaa uummata haqaa har'a yaadannoo rabbaa Oromoo kan jennu warri gooftota keenya itti fakkeessaniiti warri amantaa amantaa kabajatanii dhala ayyaana yaadannoo halagaan nu kabachiisa. Kanaaf warra of ta'ee abbaa waan fi ta'e nu taasisa. Warra akkanumatti dhaloota ofii lafee ofii yaadatee kabajamee boonee bashannanee jiraatu naa godhu. Oromoon hin boonu jedhan. Amma lammaan oonatti boone eenyutti boone? Ofitti boone jechuudha. Mee hawaasatti boone maaf isa boonsa? Yoommoo ani rakkadhee koo ofitti galgaladhu kolfe yoo. Yaallee kolfe ofitti kolfee miti. Ofitti kolfe. Yoommoo dhaabbateetuma adasitti gulboo ni galgaladhee dhokee dhaabbateetuma boo'aa olee maal naa godhu. Tooftaa ittiin lafaan akaasu san beekuu qabaa jechaadha. Oromoon hin boo'u. Oromoon hin boo'u. Boo'u jechaan tajaajilamuu walitti akkanuma warra wallaala. Warra makaatti kan jedhee wallaalaa ol tobe jedha. Afaan guddinaafis tooftaadhaaf fidu, anis tooftaan fiduu fi garuu wal mararra. Akka bineensi nyaatutti ijuma keessa wallaalaa akkanumatti. Kanaaf du'a leenci namoota wal bira taa'anii oomisha keessa akkatti wallaalee ayiiduu keenya kaawwan toora lafi toora walii bichaa walii qaba. Eegamu. Tana santai redu makan tu dari sahaja saya tu. Karena jalan mana itu? Karena jalan apa? Karena jalan apa?